kanaan ittiin of jajuuyi ayyaana kee uffatteeni oo kanaan danaa jajuuyi aanaa du'a feegamuusitu jiraachuu koo mul'isee yoomiyyuu irraanfadhu gooftaa barruu kenna guddisee galaataan harkaa qabdaayi hin baay'ate oolmaa kee afaan maalinaan ibsaa tilmaama gargaarsa kee hin mul'anne kaawwe kooyi fannoo keetiin golgatee odaa koo fannifamtee baadii sana oolchitee ammaan dubbadhu caalaayi taa'ee na wallaalchisee maqaan kee ajaajamu amma sammas caalchisee. Akkam jirtu ijoollee Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenya irraa calqabna. Waaqayyo abbaa keenya guddifnee galateeffannaa innaa kana immoo nu kenne sagalee isaarraa afaan isaa kan dubbate akka dubbifannu akka wajjin ilaallu yeroo kana waan nu kenneef Waaqayyo keenya guddifnee galateeffannaa. Jireenya keenya keessatti jechi Waaqayyoo sagaleen Waaqayyoo isa nama uume isa nu tolchee lafa nu kaa'e akkasumas immoo jireenya keenya gara fuulduraa maal akka ta'u kan nutti himu waan ta'eef yeroo hundumaa isarraa dhaga'uun yeroo hundumaa isarraa barachuun waan nama dadhabsiisu yookiin immoo waan nu ga'eera jennee teenyu otoo hin ta'atin waan yeroo hundumaa guyyaa guyyaadhaan waan nu barbaachisuuf namoota foon uffanneef waan nu barbaachisuuf isa laalla mata dureen har'a laallu kan jedhu Fannookoo isa anaaf baate mata duree jedhu laalla. Fannoo jechaan maal akka ta'e hundi keenyaan beekna. Rakkina gooftaan Yesuus Kiristoos nuuf jedhee fudhate Waaqayyoon jecha isaatiin afaan isaatiin biyya lafaa kana uume booda namas immoo uumee biyya lafaa kanarra dakaa'ee booda gaafa cubbuun lafarratti seenee calqabee Waaqayyoon nama irraanfannee nama hin dhiifne Waaqayyoon nun dhiifne sagaleen isaa sun inni waadaa nu gale har'as waan nu wajjin jiruuf kanaaf guyyaa guyyaadhaan yeroo hundumaa sagaleen sun waan nu barbaachisuuf namoota har'a foon uffanneef waan nu barbaachisuuf yeroo hundumaa ganamas galgalas jecha isaa qaali isaa waan ilaalluuf kanaaf otoo ergaa Waaqayyoo kana hin calqabin dura Waaqayyoon ofii isaatiin mataa isaatiin akka nu barsiisu mee gara Waaqa fuulduratti dhiyeessinee calqabnaa kadhanna. Ulfaata abbaa keenya jiraataa bara baraa kan taate yaa Waaqayyoo guddifnee si galateeffannaa yeroo kana waan nu kenniteef akkasumas immoo yaa Waaqayyoo tokko keenya bakka jirrutti nu eegdee innaa kana waan nu kenniteef si galateeffannaa. Har'as immoo waan barru kana yaa Gooftaa ati nu barsiisi ati nu gaggeessi kan hundumaas kadhanna maqaa Gooftaa Kiristoos jedhuun dhagaye. Ameen. Fannookoo isa anaaf baate yaada jedhu innaa laallu Waaqayyoon gaafa cubbuun biyya lafaa kanarratti dhufee calqabee namoota isaa waadaa galeera waadaa sanas immoo Waaqayyoon hin irraanfanne. Ergaa Waaqa irratti innaa laallu qaalii Waaqaa keessatti innaa dubbifannu ergaa Phexros irratti maal jedha namni foon uffate hundinuu akka margaati jedha. Namni foon uffate hundumtuu akka margaati. Ulfinni isaas hundinuu akka daraaraa margaati jedha. Margichi hin coolaqa daraarris hin harca'a jedha. Ulfinni keenya ulfinni biyya lafaa kanaa maal inni jennee innaa laalluuf duuba dallee innaa laallu hundumtuu kan darbu. Kanaafuu kan hin darbine asirratti akkuma laallannu matsaafa Phexros isa tokkoffaa lakkoofsa 24 fi 25 irratti dubbise 25ffaa innaa laaltan ergaan Waaqayyoo gin afaan Waaqayyoo jechi Waaqayyoo kan bara baraan jiraatu jedha.
ulfinni waaqaa kan bara baraan jiraatu sagaleen isaas kan bara baraan jiraatu jedha. Isa bara baraan jiraatu sana isatu nu uume lafa nu kaa'e biyya lafaa kana keessatti moonnaa jiraannu kaayyoon waaqayyoo ni dura akka margaa coloqne yookiin immoo akka abaaboo goggogne akka bannuuf miti. Kaayyoon waaqaa ni dura sun namni akkamitti akka uumame naa laalu qaalii waaqarraa waan jecha waaqayyoo irraa naa dubbifannu waaqayyoon akka isaatti nuume fakkina isaatiin waaqayyoon nuume. Waaqayyoon kan bara baraan jiraatu garuu namni akka waaqayyootti waa kaa'u yoo waan uumame ta'ate maaliif akka margaa yookiin immoo akka abaaboo harcaa jennee naallu cubbuudha. Cubbuu sanarraa maalinni ani cubbuun hojjenne wanti balleesse hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. Garuu eenyurraa dhufne jennee naallu gaafa Addaamii fi Hewaan cubbuudhaan kufamin jalqabe nuti immoo isaan nurraa waan dhufneef foon isaan cubbuudhaan booda uffatan waan uffannee jirruuf foon sana immoo gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo biyya lafaa kanatti dhufee fannifamee waan baateef waan isaa dubbachuun waan isaa dhaga'uun yeroo hundumaa waan nu barbaachisu har'a mata duree kana laalu kan nu barbaachise. Abdiin keenya kan qabnu isa duwwaa waan ta'eef abdiin nuti qabnu har'a biyya lafaa kanarra naa jiraannu abdiin guddaan inni qabnu isa duwwaadha. Waan hundumtuu wanti ijaan laallu wanti gurraan dhageenyu hundumtuu kan badu kan arca'u. Inni kun egaa gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo tokko keenya akkamitti baate yaada jedhannaa laallu rakkina silaa nuti baasuun nurra jiru cubbuu keenyaaf kan nurra ga'u maaliin jenneen naa laallu du'a bara baraati akkasumas immoo rakkina adda addaa ta'uu danda'a. Gatii nuti cubbuu keenya baasuu nurra ture sana ilmi waaqayyoo jecha waaqa kan ta'e uume irratti kan wajjin ture inni biyya lafaa kana uume sun inni ulfina guddaa qabaatu suni mana waaqaa biratti ulfina guddaa inni qabu sun maal ta'e foon uffatee akka keenyaa foon uffatee biyya lafaa kana dhufe biyya cubbuudhaan badde kana keessa nu barbaadu dhufe. Innaa dhufe immoo akkamitti dhufe jennee innaa laallu foon nuti uffanne uffateet biyya lafaa kana akkuma nuti dadhabnu foon dadhabaa uffatee dhufe. Maaliidhaaf dhufe jennee innaa laallu badii keessaa nu baasuudhaaf rakkina nurra ga'uurra jiru sana fannoo nuti baachuurra nurra jiru sana rakkina nuti keessa darbuurra jiru sana nuuf darbuu dhufe. Du'a nuti du'u sana nuuf du'uuf dhufe. Kanaaf ergamaan waaqayyoo Qorontos isa duraa lakkoofsa 1:18 irratti maal jedhe waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisarra jiraniif gowwummaadha jedhe. Nuyi warra karaa fayyinaarra jirruuf garuu inni humna waaqayyooti jedha. Humna waaqayyoo kanatu nu barbaachisa. Maaliidhaaf diinni keenya diiyaabiloos yeroo hundumaa waa'ee kana sammuu keenya keessa akka badu wanti Kiristoos biyya lafaa kana keessatti nu godhe akka sammuun keenya irraanfatu waan jireenya keenya keessatti waan baay'ee nu barbaachisu dhiifnee yeroo baay'ee kan itti dabarsinu maal jenneen nalaallu waan xixiqqaa ta'aati waan biyya lafaa kana irratti hafu waan boruu dhiifnee deemu yookiin immoo waan boruu nuti dhiifnee deemu faana yeroo keenya balleessina jechaadha. Garuu waaqni kan nurraa barbaadu lubbuudhaan utoo biyya lafaa kanarra jirru waan hundumaa dhiifnee isa rakkina keenya isa du'a keenya isa gatii keenya nu baase sana faana akka duukaa baanu waaqayyoon nu barbaada. Waa'ee isaa akka dubbannu yeroo kana nu barbaachisa. Innaa namoonni adda addaa kana dubbachuun waa'ee kana dhaggeeffachuun namoonni tokko garuu akka gowwummaatti lakkaa'uu danda'u. Garuu kun gowwummaa otoo hin ta'atin humna waaqayyooti jedha. Maaliidhaafi
humna waaqaa isa biyya lafaa kana uume. Nama kan hin jiraanne biyya lafaa kanarra kan hin jiraanne nama harka isaatiin kan uume humna waaqaa kana kan lammata deebisee nu jiraachisuu danda'u jechaadha. Maaliidhaaf jireenya amma ittiin jiraannu kuni akkuma duraan dubbanne sana jireenya akkuma abaaboo arca'uuti, akkuma margaa kan xoolaguuti. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee rakkina keenya ba'aa keenya kan nu baateef maaliidhaaf ulfina guddaa nu kennuuf. Ulfina guddaa nu kennuu kan barbaade kun immoo eenyuun ni jenneen naalaallu hangoo guddaa isa qabu. Hangoo isaa isa guddaa sana dhiisee foon keenya uffachuu dhufe. Akkuma nuti biyya lafaa kanarra teenya akkuma beelofnu, akkuma dhukkubna adda addaa nurra ga'uu danda'u, akkuma miidhamna adda addaa nurra ga'uu danda'u, gooftaan Yesuus Kiristoos waan kana hundumaa arguu dhufe. Akkuma daa'imni biyya lafaa kanarratti xinnoo taate akkuma dhalattee akkuma guddattu akkasitti guddachuu dhufe, akkasitti guddate rakkina keenya arge jechaadha. Rakkina keenya immoo arguu duwwaa otoo hin ta'in rakkina keenya nuu baate. Du'aatii nuti bara baraan du'aatu nurra jiru sana gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee nuu du'e. Fannoo keenya nuu baate. Innaa sana bara sana innaa gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamu namni fannoo irratti fannifamu nama abaarame, nama cubbuu guddaa hojjete ta'ata. Kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos warra cubbamoota, warra balleessota wajjin tokko ta'ee lakkaa'ame jechaadha. Kanaaf egaa Matsaafa Galaatiyaa boqonnaa 6:14 irrattis immoo maal jedha? Ani garuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatiin of jajuun matuma anaaf hin ta'u jedha Phaawulos. Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos jedha. Har'aaniif isin biyya lafaa kanarratti kan ittiin of jannu yookiin immoo waan kana hojjedheera, waan kana bira ga'eera, waan kana sirriitti tolcheera jennee waan ittiin boonu maal inni laata? Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos kan hundumaa kan danda'u, kan hundumaa kan beeku, hundumaa kan argu, inni fannoo irratti fannifame du'aatii bara baraarraa kan nu oolche. Kanaaf egaa inni kanaafan of jaja jedha Phaawulos. Waan biraatiin of jajuu matuma anaaf hin ta'u jedha. Kanaafuu anaaf isin har'aa fannoo irratti waan nu ta'e innaa of duuba deebinee innaa laallu amantii keenya irratti jireenya bara baraatiif kan qophoofnu, jireenya bara baraa isa gara fuulduraatti dhufu kan nu qopheessu jechaadha. Daandii sirrii irratti akka deemuu dandeenyu, iddoo sirriitti tan calqabe, kanaafuu iddoo sirrii nageessa jennee kan itti lammata deebinee itti yaadnu kan nu godhu jechaadha. Maaliidhaaf gaaf tokko ilmi Waaqayyoo akka hoolaa gorra'amuu ta'ee biyya lafaa kanarratti kan dhufee nu du'e suni akkuma waadaa nu gale deebi'ee dhufa. Gaafa deebi'ee dhufe immoo akkuma waadaa gale sana ijoollee isaa fudhachuudhaaf dhufa jechaadha, warra qophaa'an eeganiif. Kanaafuu waa'ee fannoo gooftaa Kiristoos dubbachuun humna Waaqayyooti jedha. Humna Waaqaa nu keessa jiraachuu jechaan immoo maal inni jennee naalaallu waan baay'ee kan ittiin bira darbuu dandeenyu jechaadha. Rakkina biyya lafaa kanarra hundumaa kan ittiin bira darbuu dandeenyu jechaadha. Matsaafa Isaayyaas 25 irraa innaa dubbifannu immoo lakkoofsa 4 irraa calqabnee akkas jedha. Inni garuu dhugumaan jedha, dhiphina keenya ofirraa hin kaa'ee madummaa keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyoon dha'icha isatti fide, akka waan innis isa rukutee
gadda isaa deebiseetti in lakkoofne jedha. Kanaafuu gooftaan Yesuus Kiristoos ergamaan Waaqayyoo akkasitti nutti mutti inni akkamitti dhiphina keenya akka fudhate nurratti nuuf hima. Inni madaa keenya fudhate jedha. Rakkina nurra ga'uu danda'u sana fudhate. Inni garuu jedha balleessaa keenyaaf in waraaname. Sababii yakka keenyatiifis in reebame. In caccabe. Nuuf nagaa argannuuf inni in adabame. Mada'uu isaaniitiif fayyina nuuf hin kenne jedha. Kanaafuu har'a nuti karaa fayyinaarra daandii fayyinaarra akka deemnuuf rakkina keenya fudhate, dhiphina keenya fudhate, madaa keenya fudhate. Maaliidhaaf jennee hin ilaallu? Cubbuun abbaa keenyarraa, abbootii keenyarraa bara dheerarraa calqabee kan nurratti darbaa dhufe suni biyya lafaa kanarratti maal fide jennee hin ilaallu? Du'aatii fide, cubbuu fide, cubbuun biyya lafaa kanarratti akka bal'atu fide. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos ibidda keessa seenee nuuf jedhee madaa'e jechaadha. Ibidda keessaa nu bute jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos madaa keenya fudhate. Dhibee keenya fudhate maaliidhaaf? Nu fayyisuudhaaf. Rakkina keenya fudhate jechaadha. Ba'aa kana silaa baannee wajjin kan nuti badu nurra jiru sana gooftaan Yesuus Kiristoos nurraa fuudhee inni gatii keenya nu baase. Kanaafuu har'a jireenya keenya keessatti ilma Waaqayyoo isa nuuf du'e, ba'aa keenya isa nuuf baate bakka maalitti kennina? Eessa keenya? Sammuu keenya keessas akkamitti ba'a? Ganamas galgalas yeroo hundumaa waa'ee isaa dubbachuun humna Waaqayyooti jedhee akkuma dubbate sana nuti sarara humna kana jireenya keenya keessatti qabannee yeroo hundumaatti deemuun nurra jira. Maaliidhaaf? Jireenya keenya keessatti kan nu barbaachisu kana. Waaqayyoon nama uumee kan biyya lafaa kanarra kaa'ee akkuma fixeensaa mul'atee akka baduufi miti. Kaayyoo guddaadhaaf Waaqayyoon innaan uumu kaayyoo guddaa qaba jechaadha. Kaayyoo sanaaf immoo Waaqayyoon amma kaayyoo sana raawwatutti Waaqayyoon nu dhiife. Namni badeera, cubbuu hojjeteera, sagalee koo na jalaa dideera jedhee Waaqayyoon hin dhiife. Ba'aa keenya sanuu baatu sana bakka keenya ta'ee nuudhaa qophaa'e sana gooftaa Yesuus Kiristoos erge. Kanaafuu waa'ee fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kana immoo naa yaannu, waa'ee isaa dubbifannu kana daandii amantii irratti calqabne sana, karaa gooftaa Yesuus Kiristoos irra deemu calqabne sana kan nu jabeessu humna guddaa nu kenna jechaadha. Nu hundumtuu keenya jedha lakkoofsa 6 irratti. Nu hundumtu keenya akka hoolotaa karaa bannee turre. Adduma addaanis karaa hin gorre. Waaqayyo garuu yakka hundumaa keenya isarraa hin kaa'e jedha. Hoolonni yeroo badan yoo tikseen qabaanne yeroo itti galan karaatti deebi'an iddoo itti galan jalaa baduu danda'a. Aniif isinis gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma tiksee sana akkuma Luqaas maxaafa irratti akkuma Luqaas irratti dubbifannu sana namni tiksee ta'e oolaa takkitti badde sana barbaaduudhaaf akkuma deeme sana gooftaan Yesuus Kiristoos ardii lafaa kana shibadde barbaaduudhaaf hin dhufe. Uumama baay'ee qaba Waaqayyoon kan uume. Garuu kan cubbuudhaan kuftee kan cubbuudhaan badde biyyattii lafaa kana barbaaduudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos dhufe. Dhiiga isaatiin nu fayyisuudhaaf, cubbuu keenya irraa nu dhiquudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos dhufe. Karaa adda addaatiin bannee turre jedha.
cubbuun biyya lafaa namni biyya lafaa kanarratti baay'atee karaa adda addaa biyya adda addaa karaa adda addaatiin namni faca'ee jira. Amantii adda addaatiin qoodamee karaa adda addaatiin beekumsa adda addaatiin namoonni hundumtuu biyya lafaa kanarratti har'a faca'aniira. Jechi biyya lafaa kanarratti nuti dubbannu adda addaa yookiin immoo wanti ittiin adeemnu waan ittiin barree deemnu karaan adda addaa ta'uu danda'a. Warra badan hundumaa kanaaf namni tokko illee yoo tamani jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee fannoo irratti rarra'e. Dhiiga isaa dhangalaase. Kanaafuu waa'ee isaan naalaallu kana bara keenya hundumaa keessatti humna kan nu kennu. Isa wajjin sirriitti deemuu akka nurra jiru kan nutti himu jechaadha. Akkuma ergaan Waaqayyoon itti mutti gaa gooftaan Yesuus Kiristoos kanaan dura akka daa'imaa ta'ee dhufee biyya lafaa kanarratti hin dhalatamaa jedhee kan eegamu ture ta'eera. Hin du'as gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaa kanarratti hin du'aa inni jedhee ergamoota Waaqayyootiin dubbifame kunis innis ta'eera. Amma waan eeggannu tokko maal jenna jennee naallu isaan innaafe waan sadan keessaa inni lamaan raawwateera. Inni hafe maal inni jennee naallu dhufaatii isa lammataa isa gooftaan Yesuus Kiristoos ergamaan qaaliin Waaqayyo kan jedhe jechi Waaqayyo kan nutti himu kan inni raawwanne kam jennee naallu dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaafuu in dhalatan jedhame sun gooftaan Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaa kanarratti dhalateera. Hin du'as immoo inni jedhame sunis innis immoo ta'eera. Amma bara dhufurratti gara fuulduraatti inni ta'u maal inni dhufaatii isa lammataati. Kana gaa namoota baay'eetti rakkina kan ta'e. Kana gaa sammuu namaa keessaa diinni keenya akkuma duraan Addaam fi Hawaan sammuu isaanii keessaa waa'ee Waaqayyoo akkuma balleesse sana waa'ee dhufaatii Kiristoos sammuu namaa keessaa balleessaa jira. Kanaafuu waa'ee fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee rakkina isaatiin naalaallu akka dhufaatii isaatiif akka qophoof jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaadhaan waan kan akka yaannu kan nu gargaaru kana. Kanaafuu wanti fayyaa'aafu jireenya keenya keessatti nu guddaan nu barbaachisu akka nu jalaanafne guyyaa guyyaadhaan gara Waaqayyootti Malan kaba Yesus ko ani kanaan itti nojjajuuy ayyaana kee uffateni o kanaan dana jajuuy ana du'a feegamuusitu jiraachuu ko mul'isee yoomiyyuun irraanfadhu gooftaa barruu kenna guddisee galaataan harkaa qabdaay hin baay'ate afaan malinaan ibsaa tilmaama gargaarsa kee hin mul'anne kaawwe kooy fannoo keetiin golgatee booda koo fannifamtee baadii sana oolchitee ammaan dubbadhu calaay taa'ee na wallaalchisee maqaan kee ajaajamu amma sammas caalchisee. Darbatamuy baay'ee lakkoofsaan qabnee ture dhagaana nabbatamuy utuu mimmaan korobsuu gooftaa dhabee wanta naaf dadhuuy ifaa fannoo keen argeen kunoo kanaan itti naadadhuuy galaataan harkaa qabdaay hin baay'ate oolmaa kee afaan malinaan ibsaa tilmaama